Karoorri Waaqayyoodhaa addunyaa fayyisuudha. Garuu Waaqayyoo amantoota barbaada. Waaqayyoo fayyisaa godhee ilma isaa gara addunyaa kanaatti yommuu ergee ilma isaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuufi malee haa baduudhaafi miti jedha. Waaqayyo fayyisaa addunyaati. Keessumattuu immoo kan amantootaati jedha. Kanaafi Waaqayyo addunyaa tana fayyisuudhaafi gara addunyaa kanaatti qorsa addunyaa kanaaf ilma isaa Iyyasuus Kiristoosin ergeera. Ilma isaa isa qorsa addunyaa kanaa ta'etti namni amanu jireenya bara baraa akka qabaatuufidha jechuudha. Addunyaa fayyisuuf karoora baasetti keessattuu immoo warra amanan fayyisuu jaalate jechuudha. Kanaafi namoota hin amanneef ergaa kana sheer gochuudhaan jechuudha. Amani jechuudhaan komentii irratti barreessaa, sheer godhaa, laayik godhaa, namoota baay'eedhaaf dabarsaa, wangeela lallabaa, gooftaan isin haa eebbisu.